Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya Dirree Haqaati. Qophii keenya Dirree Haqaa torban kanaatiin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya har'aa obbo Tolasaa Gishee jedhamu. Isaanii wajjin dhimmoota adda addaa kan waa'ee irreechaa ilaallatan akkasumas maalummaa irreechaa fi qabxilee tokko tokko kaasuun haga xumuraatti marii goona. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aatiin hordofaa jenna. Tolee, obbo Tolasaa waamicha keenya kabajanii yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii waan to'aratti nu argamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Hayyee isinillee naaf feeruu keessanii fi warri Gadaa Miidiyaa baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Hayyee obbo Tolasaa kallattiimaan gara gaaffii keenyaatti ni seenaa. Oromoon yeroo booruun gannaa calalee hurriin duumessi godaanee malkaan taliila'ee jedhu birraa yeroo waanni facaase daraaree ilillii baasee jedhu malkaatti ba'ee waaqa galateeffataa, waaqa irreeffataa. Mee irreechi maali? Akkamittiin ibsitu isin? Irreecha jechuun waaqaa fi galata galchuu jechuudha. Maaliifi gaafa ganni seenee roobni roobee qonna facaafatanii midhaan waa hunda godhatanii raawwatanii dukkana gannaa kana keessa seenanii jalqaba duraanii irreecha tulluutti ba'anii raawwataniiti gaafa ganni fuulduratti seenuudhaa jedhu sanyii akka dagaagee namaaf hin margu galaana bishaanii jalaa akka ba'an cabbii jalaa akka ba'an kan facaasanillee daddagaagee akka nama quubsu dura imaanaa kennatanii jiru waan ta'eef yommuu isa darbanii midhaan daraaree ifti mul'achuu qabee gara birraa bariititti gara booqaa birraatitti bahuudha jedhan immoo isa waaqatti imaanaa kennatanii ati nuuf galchi jedhanii to'ii irra kaayyatan sana yaa waaqa gurraachaatii nuuf galchite yaa waaqa tokkicha nuuf galchite kan facaafanne nu daddagaagee daraaree dukkana roobaa bacaqii dhoqqee galaana booruu keessaa ifatti nu baafte galata kan jedhamu kuni irreecha malkaatii isa irreeffatu jechaadha. Irreecha jechuun waaqaaf galata galchuudha. Kan dura itti kennatanii dukkana gannaatitti seenan san nagaan hulluuqanii raawwatanii to'i wanti hunduu nagaan gara booqaa biraatti bahuusaa waan beekaniif waaqaaf galata galchuu jechuudha irreecha jechuun. Ayyee guddaa galatooma yaada baay'ee bal'aa nuu kaastanii. Keessattuu kanaan dura irreechi isin gaa irreecha maanguddoo argaa dhageettiiti irreecha bara hedduu kabajaniittu. Irreecha kanaan dura Oromoon irreecha malkaas haa ta'u irreecha tulluu yeroo irreeffatu haala kamiin kanaan dura keessumaa kanaan dura yeroota dheeraa dura Oromoon haala kamiin irreeffataa ture ammas isa ammaa wajjin mee wal bira qabaatii nuuf ibsaa. Eeyyee Oromoon irreecha kana irreeffachaatii kan ture bara dheeraadha. Bara dheeraadha waggaa jennu kana akka lakkoofsatitti lakkaawwamee raawwatee jidduudhaanis haa dhoowwamuu dhiibban itti godhamaa turu malee Oromoon kan walitti bahee raawwatee to'ii waaqa kadhachaatii ture. Tulluuttis bahee irreeffatee malkaas bu'ee irreeffachaatii kan ture gara waggaa 6,417 bara dheeraadha jechaadha. Kun egaa erga lakkoofsa lakkaawwachuu qabee malee gara 12,000 durarraa kaasee hin beekama jedhanii beektonni argaa dhageettiidhaan dabarsaatii turanii garuu akka lakkoofsatitti kan beekamu waggaa 6,417 irreechi barana Oromoon irreeffatu kun. Kana keessatti jidduutti jajallinni hin jiru jechuuti. Sirnoota humna warra abbaa irreetiin dhoowwamaa oduma dhoowwan immoo uummanni Oromoo aadaa isaa kana duudhaa isaa kana otoo hin gatin akkatti waaqa galateeffatu kana otoo hin gatin oduma lolaniinuu oduma hidhaniinuu irreechi bakka tokko qofaa miti qeettis manattis in irreeffatamaa dirree irrattis in irreeffatamaa mooraa ofii keessatti illee tokkoon maatiidhaan irreeffachaatidha kan ture Oromoon. Dhofkateetuma harkatti qabatee raawwatee to'i egaa irreechi gaa akka kanatti waggaa 6,417 jechuudhaan barana. Kanaaf Oromoon
akka kanatti irreeffachaatii ture. Waggaa irreecha irreeffatan immoo irreechi akkanumatti lafaa kaa'amee raawwatee too'i malkaa bu'amee too'i hin irreeffatamu. Akka itti malkaan saaqamutu jira. Abbaa malkaatu jira. Abbaan malkaa laga bu'ee raawwatee waan barbaachisu wanti aadaa, wanni nyaataa, wanni dhugaatii jira. Aannan illee qabatanii raawwatanii laga bu'anii ulfaa qabatanii raawwatanii too'i wanti ulfaa jedhamu jira. Kallacha kan jedhamu safuu guddaa kan qabu. Baay'ee kan waggaa waaqa kadhatan qabatanii too ba'anii achi keessatti jaarsi hin ba'a, jaartiin hin ba'i, lubni hin ba'a, haati siiqqee hin baati. Kana jedhanii dhaqanii raawwatanii abbaan malkaa erga malkaa saaqee raawwateen booda warri abbaa gadaa, warri namni hundumtuu tartiiba gaa dubartoonni fuuldura deemu gaafa irreecha kana dhaqanii dubartoonni yaa maaree jechaa dhaqanii too'i irreeffatu. Warri laga sanbuudu januu weedduu adda addaa weeddisaatii dhaqanii raawwatanii too'i akka sanatti erga abbaan malkaa saaqeen booda dhaqanii too'i irreeffatu jechuudha. Irreechi kun immoo kan irreeffatamu marga mataan isaa hin citinii fi akkasumas immoo ilillii daraare walitti qabanii raawwatanii kana godhu. Yeroo malkaa kana yeroo immoo yeroo arfaasaa irreecha tulluu ba'anii waggaa irreeffatanii yeroo margi hin jirre illee baalli illee kan irreeffatamutu jira. Baalli mukoota keessaa mukti irreechaa fi safuu qaban kan eebbifamantu jiru. An akka birbirsaa fa'a, an akka muka baala talaalaa fa'a, kan akka urgeessaa jedhamu fa'aatu jira. Baala illee hin irreeffatu yeroo coqorsi qarri hin jirre, yeroo ilillee hin jirre. Akka kanatti irreeffatama irreechi. Ayyee galatoomaa yaada bal'aa nuu kaaftanii mee asumaan wal qabsiisee qabxiin itti dabalu tokko uummanni Oromoo yeroo kana ilillii qabatee coqorsa qabatee akkasii nama jettan immoo yoo coqorsii kan mataan isaa hin kutamne hin jiru ta'e immoo baala mukaa kan heeyyamamu qabatee gaarattis haa ta'u tulluuttis haa ta'u malkaatti bahee irreeffachuu isaa kana namoonni kallattii adda addaatiin hubatan jiru. Akka waan Oromoon uumama waaqessuu yookaan immoo malkaa yookaan tulluu sana waaqessuutti warri hubatan jiru. Dhuguma Oromoon tulluu malkaa waaqessa immoo waaqa tulluu lafa kaanirraa adda godhee uume waaqa booruu taliila godhee malkaa callise sana waaqessa. Galatoomi yeroo baay'ee waan haasa'amu kana hin dhageenya. Kuni kijiba. Kuni lafa kaanii raawwatanii warreen aadaa fi duudhaa Oromoo galateeffannaa waaqaatis haa ta'u waa halleeyyuu waan uummata guddaa kana busheessuudhaaf warra xaarantu kana jedha malee Oromoon waan uumamaa bira dhaqee raawwatee waan uume san bira dhaabbatee raawwatee yoo tulluu dhaqe waaqa tulluu uume. Tulluun lafa jiru kana keessaa ol bahee jira waan ta'eef iddoo mallattooti achitti ol gahee raawwatee waaqa kadhachuudhaaf dhaqa deebi'ee laga soobuu immoo lagdi sun bishaan wanni bishaan malee jiraachuu danda'u hin jiru waan ta'eef bishaan kana immoo kan uume waaqa waan ta'eef laga kana kan uume waaqa waan ta'eef yaa waaqni kana uumte jedhee raawwatee too'i kan harki namaa hin tolchin kan waaqni tolche san bira dhaabbatee raawwatee waaqa kadhata malee Oromoon akka isaan yookaan waan addaatii waan hambiraatii waan akka waan itti nama namne waan hin dubbanne waan hin guddannetti waan sagadanii fakkeechanii haasa'an kana kan Oromoo akkasanii miti. Amma kan warri kana nuun jedhurree bari ansaanii kan ogummaa harkaatiin hojjetame abbaa waan fedhetti amanuu danda'a. Haa ta'uti garuu Oromoo waan harkaan hojjetame waan ogummaa harkaatiin hojjetamee fi yookaaniif immoo waan waaqayyoyyuu lafa godhe kana bakka sana dhaabbatee raawwatee lafa sanarra dhaabbatee raawwatee lagas haa ta'u tulluus haa ta'u waaqa kadhata malee waan biraa hin kadhatu Oromoon. Waaqa tokkicha jedha yooma waaqa kadhatullee yaa waaqa tokkicha gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa isa samii utubaa malee dhaabde isa dachee isaa malee diriirsite yaa waaqa tokkicha ansi uume hin jiru anati uumte malee waan kee keessa beeku hin jiru situ namaa beeka malee situ namaa qajeelcha malee yaa rabbi tokkicha jedhee raawwatee waaqa kadhata malee mukatti yookaaniif immoo lagatti yookaan immoo gaaratti tulluutti hin amanu. Suni iddoo mallattoo itti wal ga'anii raawwatanii waaqa kana uumte jedhanii waaqa yaadatanii kadhataniidha obboleessa kiyya.
Hayyee guddaa galatoomaa yaada bal'aa nuu kaastanii maaliifi namoonni waan akkasii maddisiisanii warruma kanaan dura uummata Oromootti maqaa adda addaa maxxansaa turan warra aadaa, seenaa, duudhaa mataa isaanii hin qabnetu saba duudhaa addaa, duudhaa bareedaa, simboo bareedaa qabu kana balleessuudhaaf jecha maqaa akkas akkasii kana maxxansu waan ta'eef deebii quubsaa nuu laattaniif galatoomaan jedha. Asumaan waan kanaa wajjin wal qabatu tokko isin gaafadha. Keessumaa yeroo irreechi gahu wagga waggaadhaani namooti hubannoodhaan gadi bu'anii fi ergama kan biraa qaban yeroo tokko tokko namoota gidduutti garaagarummaa uumuudhaaf dubbii isaan fayyadamtu jira. Kunis maalinni akka waan irreechi amantii tokkoof heeyyamamee amantii kan biraa dhorkuu, akka waan irreecha namoonni amantii garaa garaa hordofan ammoo gara malkaa irreechaa yookaan immoo gara tulluu irreechaatti bobba'uu hin qabneetti waggaa eeggatanii gamtaa Oromummaa, tokkummaa Oromummaa sana diiguu warri barbaadan yookaan immoo warreen yaada kufaa akkasii qaban akka waan amantaan irreecha dhorkutti yookaan immoo irreechi amantaa tokko qofaaf heeyyamamutti waggaa waggaadhaan yaada isaan kaasantu jira. Mee isin irreechi amantii moo aadaadhaa? Akkamitti hubatamuu qaba jettu? Baay'ee gaariidha kuni dhuguma akka ati jettu warri akka kanatti yaadan jiru. Irreecha jechuun uummata Oromoo duratti waan akka guddaatti ilaalamu kan Oromoon itti wal gahee raawwatee to'i aadaa uffannaa isaa, aadaa nyaataatillee, aadaa weedduu, aadaa tapha adda addaallee kan itti argisiifatu kan Oromoon qabu wanni guddaan keessa aadaa guddaan irreecha kana. Kan kana caalu hin jiru dhugaan siin jedha. Kun immoo abbaan fedhe amantii fedhe yoo amane amantii wanti amantii abbaa fedhetu dhoowwu hin jiru as keessa. Oromoon Oromummaa isaatiin gaafa itti waa'ee aadaa fi duudhaa isaa itti argisiifatu kan namni wal dhabe illee bara rakkinaa keessa yookaan dukkana gannaa keessa walitti dhufee raawwatee walitti hin araaramin namni hin jiraatu wal dhabuun hin oolu waan ta'eef irreecha san dhaquudhaaf illee duraan dursee walitti araaramuu qaba waan ta'eef bariitee gara irreechatti deemuu jechuun gara araaraatti illee deemuu kan dura wal mufatee to'ii turellee otoo wal mufatee jiruu wajjiniin irreecha hin dhaqu walii araaramuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo irreeffachuu dhaqame namni ollaatti walitti mufatee jira yookaan immoo walirraa isikee walitti mufatee jiraami wajjiniin irreeffatu. San dura gaafa irreecha kanatti dhiyaatu waliif dhiisa. Irreechi mataa isaatiin araara dhiifama jechuudha. Kanaaf amantii dhumti fedheeyyuu achi dhaqee irreeffachuu danda'a. Kanaan duras godhamaatii ture. Deebi'ee immoo irreechi biyya kana keessatti akka Oromootitti ilaallamu malee baay'isee raawwatee to'i aadaaf duudhaa uummata gaafa Afrikaa kana keenya qofayyuu otoo hin taane warri biraatillee an irreeffatanii jiru darbanii. Fakkeenyaaf amma biyya Keeniyaa keessatti miila nafaa yoo dhageessee jiraatte irreecha irreeffatamee ture. Kana warra inaafaa keenya qabantu maaliif uummanni kun wal qabatee raawwatee to'i waliigalee erga tokko aadaaf duudhaa isaa guddifata. Akkatti waaqa kadhatullee maaliif guddifata jechuudhaaf warri amantii kanaa dhaqoo achi hin qabu iddoon sun iddoo akkanaati iddoo jibbamaadha jechuudhaaf uummata tokko ta'ee wal gahee jiru kana addaan balleessuudhaaf malee amantii namaa wanni inni tuqu hin jiru. Abbaan fedhe waan fedhetti amanuu danda'a. Amantiin mataa isaatitti adeemsa mataa isaa qaba. Aadaan immoo nama hundumaayyuu uummata Oromoon tokko godhu sirmattuu kan irreessa kana fakkaatu hin jiru. Irreecha jechuun Oromoon bakkee itti wal gahu, bakkee itti uffata akkamii akka uffatu wal barsiisu, bakkee akkamitti akka waaqa isaa galatoofatu itti wal barsiisu, bakkee itti weedduu isaa itti wal barsiisu, bakkee itti waan adda addaa afoola adda addaa sirba adda addaa itti argisiisanii fi waggaatti si'a lama walitti dhufanii raawwatanii to'ii jechuun gaafa irreecha malkaatii fi gaafa irreecha tulluu itti wal gahee raawwatee Oromoon bakka itti wal arguu bakka itti waan qabeenya isaa guddaa ta'e raajii ta'e kana itti walitti argisiisu waan ta'eef akka waliin qabanneef jecha kana irratti hafuufu malee amantiidhaan wanni wal tuqu hin jiru. Aadaa gadaa waaqaa galata waaqaa galchuuti kuni jedha. Ayyee galatooma. Maaliif ani qabxii kana kaasee namoonni akkuma isin jettan namoonni hubannoo bilchaataa hin qabne yaada kanaan dhaloota dogoggorsuudhaaf yookaan immoo namoota muraasa gidduutti mufiimuudhaaf yeroo baay'ee waan fayyadamaniifidha. Ibsa bal'aan nuu laattaniif galatooma.
asumaa wajjin wal qabsiisee akkasiin kaastanii irreechi bakka Oromoon kaabaa, kibbaa, bahaa, lixaa, giddu galaa akkasumas immoo kutaalee addunyaa maraa bakka jirutti miira gammachuudhaan, miira tokkummaadhaan, miira baay'ee bareedaa ta'een bakka hundatti irreeffataadha kan inni jiru. Kan inni irreeffatus haaluma kanaanii. Mee irreecha kana akka duudhaalee sirna gadaa keessaa isa tokkotti gara fuulduraatti cimsanii irratti hojjechuun, gara bu'aa hawwata turizimiis haa ta'u, maalis haa ta'u warreen kanatti guddisuun kallattii adda addaatiin irratti hojjechuun haala kamiin barbaachisaadha jettanii yaaddu isin? Baay'ee galatoomi. Kuni waan akka guddaatti itti ilaalamee itti deemamuu qabu. Gara fuulduraatitti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, warrootiin abbaa gadaallee, warroonni abbaa muudaallee, warri abbaa amantiillee waan kanarratti gara fuulduraa walitti dhufanii itti haasa'anii raawwatanii akkamitti akka turizimiidhaaf illee ooluu danda'u, akkamitti akka addunyaatti illee beekamuu danda'u kun kan irratti hojjetamuu qabuudha. Akka itti yaalamaa jirus immoo amma xiqqoo namoota murtaa'e wajjiniin iddoo adda addaa warra jiranii wajjin wanni haasa'amaa jirullee hin jira. Wanti kun waan salphaa waan hin taaneef, waan guddaa ta'eef gara fuulduraatitti akka bal'insaan itti deemamee kan darbee raawwatee to'ii akka hin taanetti akka laallamu gara adda addaatii waa itti daddarbatan kanallee daandii ittiin seeraan irraa dhoowwamee raawwatee to'ii namni hundumtuu kan walii kabajeeti waliin jiraachuu kan qabu. Uummanni Oromootis aadaa fi duudhaa nama biraatitti hin bu'u, kan isaatittis akka jalaa bu'amu hin barbaadu ta'uus hin qabu gara fuulduraa. Kana gubbaarratti itti yaadanii raawwatanii warri nama jedhe kun qaamni laalchisu mootummaas haa ta'u, warra abbaa amantii, warra abbootii gadaa, warreen hayyuu beektota Oromoo gurguddoon gara fuulduraatitti akka fooyya'ee raawwatee to'ii sirriidhaan jedhamu. Gaafni guyyaa irreessaa kunillee darbee xinnoo ishii iddoo irraa yeroon itti buqqa'ee jira. Kuni haala yerootis ta'uu danda'a. Gara fuulduraa waa sirraa'u ta'a. Dogoggorri tokko darbee jiraachuu danda'a. Wanni si'a tokkoon qajeelu waan hin jirreef gara fuulduraatitti amma kanaayyuu ol ba'uunsaa harka diinaatii bahee raawwatee uummanni Oromoo akka kanatti dhufee raawwatee to'if kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa walitti bahee raawwatee amma kana itti adeemuun guddaadha. Inni baranaa kun garuu namoota baay'ee gammachiisa. Namoota immoo warra waan kana jibban amma dhumaatitti akka homaa gochuu hin dandeenye abbisuu akka hin dandeenye itti argisiiseera. Sababiin isaa baay'ee si dhiba obboleessa koo ani irreecha kana lamaan miilana akka gaariittan laale irreecha Finfinnee irreeffachuudhaaf uummanni Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa walitti yaa'ee raawwate halkan kunoo goodaa guddicha ormillee maqaa adda addaa itti baafatee kun kan masqalaati jedhaa, kun kan ispoortiiti jedhaa, kun immoo kan feestivaala addaati jedhaa. Haa ta'u anuma abbaa fedheeti uumama fe'anuyyuu jedhan maqaa mataasaa qaba inni kana jedhameedhaaf hin ta'u. Goodaa guddicha irreecha hora Finfinnee maddii jiru san keessa uummanni Oromoo galgala itti galee raawwatee halkan guutuu akkasitti sirbaa bulee namni dadhaberree immoo iddoo teechumaaf qophaa'e sana gubbaarra akka nama galma guddaa keessa ciisutti achitti caffee isaatirra ciisee raawwatee obsee qorras danda'ee dukkanas danda'ee achi keessa bulee raawwate irreeffate. Kuni haga ammaatitti waan godhamee hin beekne tokko jedhe. Lammata immoo irreecha hora Arsadii anis galgaltuun gadi gale akkuma uummata Oromoo gara biraatii dhufe halkan guutuu naanna'amnee hiriyoota koo wajjin ilaalaatii bulle uummanni kun magaala sana guutee galaanni kun kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa itti yaa'ee raawwatee biyya alaatillee warri dhufan hundi dhufanii raawwatanii daandii Bishooftuu yoo hin beekta ta'e biqiltuun adda addaa bitaaf mirgoosaa jidduu keessallee dhaabbatee jira. Uummanni isa guutee warri dadhabe biqiltuuwwan san jala ciisee akkasitti halkan guutuu kan sirbu sirbaa bulee raawwatee bariituu sa'a 10 kaasee gara lagaa sanitti deemee yeroo itti irreeffachuun eeyyamamurraa kaasee tartiiban waleegee raawwatee hiriira gallee to'ii irreeffate.
Kuni haga ammaatitti ani anan beeku raajiin akka kanaa hojjetamee hin beeku. Namni akkanatti odoo takka hirribni ittiin dhufin obsee lafa jala achitti galee amma danda'een odoo nyaata dhugaatidha hirriba hin jedhin akka kanatti akka addunyaa irratti akka raajititti dubbatamutti uummalli sadarkaa miliyoona meeqatiin achitti qixxaa'ee raawwatee to'ii akka kana godhe. Kanaaf wanti kun waan gara fuulduraasis itti fufamuu qabu waan ta'eef warri beektota Oromoo ta'an keessumaa immoo baay'ee kan nama gammachiisu uummanni Oromoo jenereeshiniin ammaa kun qubee jenereeshiniin kun barbaadee of argateera. Eenyu akka ta'e of bareera. Aadaaf duudhaa isaa bareera. Safuuf safeeffannaallee beeka. Laguuf lagannaallee beeka. Akka gaariitti qabatuu hin danda'u. Waan fooyya'uudhaa malan immoo gara fuulduraa wal dubbatanii wal mari'atanii raawwatanii to'ii fooyyessuu danda'u kan jedhuun abdii qaba. Safuuf safeeffannaan isaallee karaa qabateetoo akka deemu. Wanni lagatamuu qabullee laguutu jira. Laguu jechuun waa afaaniin waan gadhee dubbachuun laguudha. Warra biraatu arrabsuu waan laguuti. Waan nama fuulduratti bareenne tokko gochuu dhiisuun lagachuu jechuudha. Isa godhuun immoo laguu cabsuu jechuudha. Waan hin fakkaanne godhuu jechuudha. Kana hundumaa sirni gadaa Oromoo tumee kan lafa godhetu jira. Waa'ee safuuf safeeffannaatis, waa'ee laguuf lagannaatis kuni hundi eegamee gara fuulduraatitti uummanni qaroomaan kun qubee jenereeshiniin akka keenya kana akka nuyi warra umuriidhaan bubbulee kanallee meemoorii keessatti wanti gadheen afaan biraatiin godhamu sun ittiin fe'amne afaan ofiitiin baranii qubee ofiitiin baranii eecha akka jiran barbaadanii of argachaatii jiru. Argaa dhageettiidhaan warra akka na fakkaatu na caala warreen beekan akka gaariitti qabsiisanii jiru. Kanaaf gara fuulduraa akka kanatti fooyya'uu qabaa waan jedhuun ergaa qaba. Ayyee galatooma akkuma isinuu jettanii irreecha magaalaa Finfinnee kan horaa Dullolloo Buddeenaatti yoo xiqqaatee uummanni Oromoo kallattii arfan Oromiyaa fi kutaalee addunyaa garaa garaa irratti argame miliyoona 8 haga miliyoona 12 ta'a jedhamee yeroo tilmaamamu jira. Itoophiyaa keessa biyyuma impaayera sana keessatti immoo ayyaanni akka kanatti uummanni miliyoonotaan lakkaa'amee nagaadhaan akkasitti kabajee gammachuudhaan burraaqee taphatee aadaa isaa eenyummaa isaa afaan isaa mul'isee galu hin jiru. Mee uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru kan Oromiyaa keessas jiru aadaa isaa, duudhaa isaa, malkaa isaa, tulluu isaa kan haalota adda addaatiin jalaa qabamee jiru kan haalota adda addaatiin ukkaanfamee jiru kana kunuunsuun, guddisuun, dagaagsuun hagam barbaachisaadha jettu haala kamiinis immoo aadaa isaa kana, duudhaa isaa kana maaliif kaleessa aarsaa gurguddaa lubbuun itti darbee lafeen itti cabee dhiigni itti dhangala'eetu dhaloota har'aa akka kana ga'ee dhaloonni har'aa kun immoo aarsaa dhiigaan dhufe kana qabatee gara fuulduraatti dhaloota itti aanutti ceesisuudhaaf maal gochuu qabaa? Haala kamiin kunuunsuu qaba jettu isin? Ayyee baay'ee gaariidha. Wanti argame kun qabeenya guddaadha yookaan immoo aadaa fi duudhaa uummata kanaa kan calaqqisiisu waan guddaadha. Uummatichis uummata guddaa waan ta'eef waan guddaa akka kanaa qaba. Waan qaba kana immoo gara fuulduraatitti akka itti fufsiisuu fi uummanni Oromoo kan biyya keessa jirullee kan biyya hambaa jiraatanillee hundi isaanii tarii yoo ergaa nama asirraa kaasee dabarsu kana naa dhaga'anillee ta'e baay'ee sadarkaa gaariirra waan jirruuf waan sadarkaa nama gammachiisu gubbaarra geenyee jirruuf kaleessa namoota murtaa'etu aadaa fi duudhaan uummata kanaa bakkaa waan lame akka buqqa'ee to'ii ifa bahu tattaafachaatii ture. Har'a garuu warreen dura beekan suni barumsa kennaniif kaka'umsa jenereeshinii haaraa kanaaf kennaniin gorsa kennaniin lafaa ol kaa'amee bakkaa waan lame ol kaa'amee raawwatee akka gaariitti akka baay'ee akkuma silaa amma jettetti sadarkaa addunyaatiin akka nama dinqisiisutti ol bahee mul'achaatii jira. Akkuma sila jette namni miliyoona 8 amma miliyoona 12 ga'u kuni akka kanatti naannoo hora Finfinnee Dololloo Buddeenaa isa jedhamu kanatti walgahii raawwatee to'ii ayyaaneffate kana namni amma kanaa dhiisi
tapha kubbaa miilaa laaluudhaafuu yoo ba'e si'a tokko tokko rakkoo adda addaati uumamee raawwatee to'i amma lubbuu namaa dabarsutti illee yeroo tokko tokko wanti adda addaa nama mudata. Haa ta'u uummanni amma kana baay'atu kuni kaabaaf kibbaa bahaaf lixa walitti yaa'ee uummanni Oromoo uummata Oromoo qofa odoo hin taane kan siribu sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiran warri ilaalcha nagaa qaban warri keessa gara kibbaa kana jiran illee baay'een isaanii itti hirmaatanii otoo nama tokko gufuun hin dhoofne odoo nama tokko qoreen hin waraanne odoo namni tokko ija hamaadhaan walin laalle irreechi araara ta'uusaa irreechi nagaa ta'uusaa irreechi waliigaltee ta'uusaa haala eenyumtu mormuu hin dandeenyen haala eenyumtu amanuu danda'uun fira miti diinni sadarkaa ittiin amaneetoo mataan isaa gadi cabuu danda'uun nagaan irreeffateetoo galeera. Kana uummanni Oromoo biyya keessa kaabaaf kibba jiraattan bahaaf lixa jiraattan uummanni Oromoo biyya hambaa jiraattan wanti miilana nuyi arganne baay'ee kan nama gammachiisuu fi anillee afaan kiyyaan ibsee gammachuusaa namatti ibsuu kanan hin dandeenye waan ta'eef baga gammaddanii baga gammannee baga sadarkaan keenya hammamirraa akka jiru namattis warra firaatittis warra alagaatittis baga agarsiisuu dandeenye kan ammoo qabannee itti fufuudhaaf warri maanguddoo kan ala jirus kan keessa jirus warra abbaa amantiitis warri beektonnis kan nuyi dhaloota qubeetii fi dabarsinu imaanaan nu itti kenninu waan akkanatti of harkaan geessan kana jabaadhaa raawwadhaa kunuunfadhaa raawwadhaatu dhala dhalaatitti dabarfadhaadha hammilkii isinii haa ta'uu jedhaan. Ayyee galatoomaa dhaamsaa bareedaa nu dabarsitanii gamanumaanii carraan isiniif kennu namoota baga ittiin geessan jettan yoo qabaattan akkasumas immoo uummata Oromootiin ayyaana Irreechaa ilaalchisee dhaamsa dabarfachuu barbaaddan yoo jiraattan gamanumaan carraa isiniin kennaa gama kootiin gaaffileen qabadhee dhufe xumuree jira. Hayyee galatoomi jalqaba duraanii namni nanii baga ittiin isiniin ga'ee jedhuuni sadarkaa tokkoffaan uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru hundaan. Karaa lammataatiin immoo miseensota waldaa Maccaaf Tuulamaa warri turan warri irreecha kana nama 5 ta'anii raawwatanii to'ii aadaaf duudhaa Oromoo kana boqoon kakin tawwaalame ol baasan fakkeenyaaf maqaallee dha'uu kanan barbaadutu jira namoonni gurguddoon biyya hambaa jiru amma namni akka obbo Laggasa Deettiifaa namni akka obbo Naggaa Abbaa Fiixaafaa miseensi waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'anii raawwatanii biyya keessallee kan jiran namni akka Shaalaqaa Kabbadaafaa namni akka obbo Dachaasaa faa deebi'ee raawwatee hundallee maqaa waamee itti hullaasuu hin danda'u namni akka obbo Shanee Kormaa faa kan waan guddaa hojjetanii raawwatanii jalqaba duraan dursanii hora Harsadiititti akka deemamee raawwatee to'i irreechi deebu. Alaabaan uummata Oromoo waggaa laga bu'an uffatan uffanni kam ta'uu akka ga'u warra filanii qopheessan. Gumeen kunoo akka ani ofirraa qabu kana qopheessanii raawwatanii to'i kan dursan qoratanii warri sadarkaa kanaan ga'an. Keessumaa immoo waldaan Maccaaf Tuulamaa namni biyya kana keessa jiru Oromoon biyya kana keessa jiru ani Oromoodha jedhee raawwatee to'i dhaaba siyaasatis haa dhaabbatu karaa mirgaatis haa ta'u karaa bitaatis dhaabonni siyaasaa biyya kana keessa dhaabbatanii jiran jiru. Isarraa kaameeti Oromoo maqaa jedhuun waldaa dhaabuun dhaabbata daldalaa dhaabuun paartii siyaasaa dhaabbachuun waan warri waldaa Maccaaf Tuulamaa kabajamoo har'a du'aniiru kan akka koloneel Alamuu Qixxeessaa faa kan akka jeneraal Taaddasee Birruu faa kan akka obbo Hayila Maariyaam Gammadaa faa beekan keessaayyuu yeroo san barumsa guddaa qaban aadaaf duudhaa kana kalaqanii to'i mallattoon Oromoo odaa ta'uu akka qabu kan godhan faa namoonni gurguddoon maqaa isaanii dha'ee itti fullaasuu hin dandeenyaan akka Dajjaazmaach Kabbada Bizuunash faa an akka koloneel Saahilee Birruu faa an akka
namoota baay'eedha, namoota gurguddootu jiru. Jarreen kuni an akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa, an akka Adam Saadoo fa'aa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaatanii Oromoon akka Oromummaadhaan mataasaa ol qabatu, lafa ofii kennanii, mana barumsaa kennanii, Oromoon baratu malee mirga ofiin gaafatu, garba ta'ee jiraachuun qabu duraa baratu jedhanii lafa ofiitirraa muranii raawwatanii manneen barumsaa tokko isaaniitiin kennanii kana keessa Dajjaazmaach Kabbada Buzunesh iddoo sadiitti mana barumsaa ijaarsise, warri kunis immoo iddoo tokkotti ijaarsisanii bu'aa isaanii santu har'a uummanni Oromoo sirna gadaasaa akka deeffatu, uummanni Oromoo sirna irreechasaa akka deeffatu, uummanni Oromoo amantii mataasaallee waaqeffannaa qabu san warri galeef of barbaadee amantii waaqeffannaatti akka deebi'u, warri immoo amantii biraa duukaa bu'us immoo amma itti amananii jiru amantii ofii akkuma jirutti qabatee raawwatee aadaa fi duudhaa Oromootitti immoo akka deebi'u warri godhan suni Waaqayyo isin gammachiise wanti isin itti dirqamaatii yookaaniif immoo itti faajaa turtan amma kana hojiirra isinii ooleera. Baga gammaddanii warri miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa taatanii jedha. Lammaffaatti isaaniif ani kana dabarsu. Gara sadaffaatiin immoo garuma feeyyuu haa jiraatanii uummata Oromoo hoogganuudha. Biyya alaas biyya keessas jiraatanii warri gorsa kennan biyya kana keessattis immoo dhaabota adda addaa keessatti qabamanii yookaan immoo miseensa ta'anii raawwatanii to'i Oromoodhaaf tattaaffachaa kan jiran karaa isaanitti fakkaate warri tattaafachaa jiru hundumtuu irreecha kanaaf immoo bu'aa guddaa buusan waan ta'eef galatoomaa baga bu'aa ifaajjaa keessanii argitanii jechuun barbaada. Hayyee maanguddoo argaa dhageettii obbo Tolasaa Kishee yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii dhimma keenya dhimma waloo irratti waan nu wajjin haasoftaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Hayyee isinillee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa garuma fuulduraallee immoo ergaa akkanaa dabarfachuudhaafis immoo carraa akkanaa kana waan nu kennitaniif gara fuulduraas akka nu kennitan eenyumtuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa immoo waldaan Maccaa fi Tuulamaa waldaa misooma fi wal gargaarsati waan ta'eef waldaa uummata Oromoo biyya keessaas kan biyya alaa waan ta'eef itti hirmaadhaa kan jedhu ergaa dabarfachuu barbaada waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa warri na dhageechanis immoo ergaa kiyya kana akka gaariitti naa fudhadhaa kanan jedhuun maqaa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin illee isin gaafadhan jedhan. Hayyee guddaa galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya dirree haqaa torban kanaa kana fakkaata ture. Torban qophii dirree haqaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti kan isin jedhu qopheessaan qophichaa an Amaanu'eel Laggaan ture. Torban gaarii isiniif haa ta'u.